Nami baay'een keessan waan amma isinitti argisiisu kanaan TikTokii keessan sirreeffattanii hin beektan. Yoo TikTokiin keessan duubatti hafe wanta haaraa kaampaaniin TikTok baase ofuma isaatiin ofirratti akka inni fudhatu gochuudhaaf waan amma sirreessaa jedhe sirreeffachuu qabdu. Fakkeenyaaf kaampaaniin TikTok seera haaraa tokko yoo fide ofuma isaatiin ofirratti akka inni dabalatu gochuudhaaf siitingii nama sirreessaa jedhu sirreeffattu. Yoo kana sirreeffattan vaariyaalii guddaa viyuu guddaa argachuu dandeessu. TikTokiin keessanis guyyaa gara guyyaatti wantoota haaraa ofitti dabalataa ofii isaatiin keessummeeffata jechuudha. Barachuu fedha qabdu taanaan gara barumsaatti ayyaanu. TikTokii keenya keessa erga seennee bakka profaayila jedhu gattuquudhaan setting and privacy filannaa. Erga setting and privacy filannee content preference bakka jettu barbaadanna. Content preference kan jettu kan erga gattunnee booda refresh your for you feed kan jettu sana gattuqna yeroo tokko. Akka kanatti wantoota kana hundumaatti raayitanna. Mallattoo raayit erga kenninee fi booda submit goona. Yoo akkas goone irra ta'e TikTokiin keenya guyyaadhaa gara guyyaatti wantoota kaampaaniin TikTok baase of keessatti fudhata ofii isaatiin jechuudha. Kanaafuu akkasitti fayyadamaatii fooloo keessan guddifadhaa.